Mootummaan jijjiiramaa dinagdee biyyaa guddisuuf tarkaanfilee jajjaboo fudhachaa jiruun fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessaa jira. Oomishaalee xiyyeeffannoo olaanaan baay'inaa fi qulqullinaan misoomsuun gabaa alaaf ergamuun dinagdee biyyaa daran dabalaa jiran keessaa tokko buna yommuu ta'u, akka godina Iluu Abbaa Boor aanaa Hurrumuutti qonnaan bultoonni buna gamashuun jijjiiramni guddaa mul'achaa jiraachuun firii gaarii kan abdatan ta'uu himu. Buna dulloomaa ture. Callaa baay'een kennu. Callaa yemmuu kennu si callaan isaa immoo qulqullina qabu baay'ee shifiidha. Sababa kanaatiin amma ogeessuma gorsa ogeessaa fudhadheen bunni kun amma yoo gamashame yoo haarome tokkoffaa firii gaarii kenna, callaa gaarii kenna. Callaa gaarii argachuun immoo anaaf kaapitaala koonaa guddisaa waan ta'eedhaaf buna kana ittuma galeetaniyyuu maashiniin buna gamashu tokko dhufeennaan walumatti aanseen duraan illee kan yaadni koo waggaadhaan magaaziidhaan gamashuudhaafan ture. Garuu maashina sana argadhiitan yeroo tokkoon gamasheetan amma buna kana fakkaatu abdii guddaan irraa qabaachuudha. Oomishtummaa fi qulqullina oomisha bunaa dabaluun dinagdee biyyaa fi fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuuf deeggarsa ogummaan buna gamashuu fi haaraa dhaabaa jiraachuu bulchaan aanaa Hurrumuu obbo Abtaamuu Ceeruu dubbatu. Tarsiimoo kanarraa qonnaan bulaan keenya akka inni fayyadamuuf kun amma kan argitan kun buna gamashamee waggaatti qabatamaadhaan afaan qonnaan bulaa irraa akkuma sila dhageessanii firii kennee karaa kunuunsaa ogummaatiin deeggarameen yeroo kana sadarkaa kanarra ga'ee jira. Kanumarraa ka'ee bara kanas immoo karaa adda ta'een buna 36,000 ol aanaa Hurrumuu keessatti lafa hektaara 2,500 irratti dhaabuudhaaf faayidaa qonnaan bulaa keenya daran itti fufsiisuuf hojiin gaariin hojjetamaa kan jiru ta'uu ibsuun barbaada. Godina Iluu Abbaa Booritti bara kana bunni oomisha kennuu danda'u miiliyoona 300 miiliyoona 22 dhaabuu fi gamashuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu taanaan bulchaa godinichaa obbo Mohaammed Xahaa Abbaa Fiixaa dubbatu. Bara kana yoo xiqqaatee ganna kana keessa buna naannoo lakkoofsaan miiliyoona 322 hin dhaabne jennee karoorfannee sagantaa dhaabbii ashaaraa magariisaatiin hojiitti galleetti kan nuti jirru. Kilaasteraan buna bal'inaan dhaabaatti kan nuti jirru. Dhaabuu qofa otoo hin ta'in egaa buna arma dura bal'inaan dhaabamanii yookaan dulloomanii oomishtummaan isaanii gadaanaa ta'ee istiraateejii lamaan tokkoffaa buqqisuudhaan lammaffaa immoo gamashuudhaan bal'inaan hojiitti galleetti kan nuti jirru. Waliigala buna buqqisuuf gamashuu bara kana yoo xiqqaate lafa naannoo hektaara 21,000 olitti kan siqatu bunni godina keenya keessa jiru akka inni haaromu taasifneetti kan nuti jirru jechuudha. Waggoottan jijjiiramaa keessatti oomisha bunaa irratti hojii xiyyeeffannaan hojjetameen bara 2018 sadarkaa naannoo Oromiyaatti oomisha kuntaala miiliyoona 17 argachuun danda'ameera jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaluu Tafarraa. Oomishni bunaa bara 2017 kuntaala miiliyoona 17,016 kan ture bara 2018 kuntaala miiliyoona 17,000tti guddatee jira. Xiyyeeffannaa jijjiirama bunaa irratti argamaa jiruun alergiin dabalaa kan dhufe yoo ta'u bara kana sadarkaa biyyaalessaatti buna alatti ergame irraa doolaara biiliyoona 3.1 argamu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himaniiru. ኢትዮጵያ በየትኛውም ዘመን ቡና ኤክስፖርት አደረግ ነበር. ኢትዮጵያን baroota hedduutiif buna alatti ergaa turte. Egaa waggoottan 17 buna gara alaatti ergiteen waliigalaan doolaara biiliyoona 3.3 argatte. Waggoota 17 guutuu jechuu kiyya. Bara kana hoo waggaatti doolaara biiliyoona 3.1 argatte. Buna siniin jechaa jira. Yoo hin dhaabne, yoo hin kunuunsine, yoo hin funaanne, yoo hin miccine, yoo hin saamsine, yoo hin dhiyeessin eessaayyuu fiduu hin dandeenye. Akka fakkeenyaatti oomishni bunaa keenya har'aa fi waggaa 10 dura yoo wal bira qabnee ilaallu baay'ee dabaleera. Namni dabalaa bula. Fedhiinis dabalaa deema. Fedhii biyya keessaa deebisnee doolaara biiliyoona 3.1 arganneerra. Biyyoota sadarkaa idil addunyaatti buna oomishaniin Biraazilii fi Kolombiyaatti ta'anii amma Itoophiyaadha kan sadarkaa qabu. Doolaara biiliyoona 3.1 alatti ergineerra. Akka Afrikaatti tokkoffaa ta'uu qofa osoo hin taane akka addunyaatti sadaffaarra jira. Kun Itoophiyaa keessatti bu'aa walitti daamee dhufeedha. Injifannoo riiformiin kan fideedha. ሪፎርሙ ያመጣው ድል ነው።